Akkam jirtan wayyaadha. Baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Akka nama sa'a mammaaka akka sa'a ibidda alatti rakkannee jira. Dhiisuuf dhaltii arraabuuf ammoo ibidda akka jedhan san mammaaka sanii rakkannee jenne. Anyway, guyyaa laman dabree walgahii irra turre. Otoo ijji teenya agarruu, otoo gurri keenya dhagahuu, nama kana nama wajjin nyaanne, nama wajjin dubbanne, callisnee otoo takka nu godhin yeroon dabarsuun torbaan lama hadda torbaan lama guyyaa 16 jira. Kanaafiyyuu haala kanarratti guyyaa lamaa marii guddaa community 18 nama 40 guyyaa 45 44 guyyaa jalqabaa kaleellee akkasitti walgahii irra bulle jechuudha. Oromoo Global Gookaa wajjin illee jechuudha. Hamshuu cimcimtaa adda addaa isin hunduu dhageettanii jirtanii mee sanitti deebi'aa. Actually mee sanuma fixeetiin ka qabxii lammataatti deebi'ee jedha. So kanaafiyyuu hadharraa jalqabnee miidiyaa adda addaatti dhufuuf deemaa jirra. Officially hiriira 25 illee akkasumatti taa'ee hiriira wiixata galgala irraa jalqabnee kibxata ganamarraa Washington DC'tti godhuuf deemaa jirra. Dhiiroo lafti gannaa yeroon koronaadha. Guyyaan hin jiru. Waan kana mari'annee itti mari'annee waliin mari'annee iyyinee waan goon wallaallee wanti nu godhuu dandeenyu yeroo kanatti iyyuu qofaa iyyiinsa sana immoo ganda keessatti ganda otoo hin ta'in bakka tokkotti baanee godhuu qabna. Yoo barbaachisaa ta'e buluu qabna kan jedhurraa murteessinee waan jirruufi miidiyaa irraa jalqabnee miidiyaatti hin dhufnaa filaayerillee hin bahaa garuu warra hojii oofisa waayyamu isin barbaachisaati because bixatni ayyaana haa fudhatanii fi kibxata irraa jalqabee hiriira Washington DC'tti godhuuf deemna. Walitti nu dabarsa dhageessisa. Warri kun hangana eeguun keenya salphina. Dhugaa isinitti himee jedhe. Ani natti dhaga'ama. I'm pretty sure aayyolee hedduudha kanaa bilbiltanii. Isinitti illee dhaga'ama. Maaf namummaa waan goone jettanii. 15 hadhaa eeguu hin dandeenyu. 15 kalee eeguu hin dandeenyu. Yeroon akka malee dhiyoodha. Nuuf gala. Anaafillee akka nam tokkotti naa gala. Naaf galee jedha. Kanaafiyyuu warra isiniif ta'e hadharraa jalqabnee miidiyaa adda addaa irratti akkuma isiniin jedhe dubbachuuf deemaa jirra. Garuu warra na jala deemtan kana isinumatti himuu barbaadeetiin filaayera warra gookaarraallee eegaa jirra. Kennallee irteedhaanii jechuudha. Oromoo oo namni du'e ka'uun kenna mala kenna. Yoo namni tokko du'e oo jenna gaafa fur'iin keessa jirtu ammoo sababaan dhabnu kanaafiyyuu naaf beekaa wiixata kibxata ganamarraa jalqabnee Washington DC'tti hiriiraa fi dhufaa jirra. Warroonni isiniif mijjaahu yeroon gabaabaadhaan lafti ganna kottaa isiniin jedha. Warroota adda addaa wajjin akkasumas State Departmentiidhaa fi warroota kaawwan wajjin illee hanga dandeenyu quunnamtii godhaa jirra. Sababaan hiriira kana itti murteessinee fi just akkuma tasaa akka dhageettanii fi guyyaatu nurraa fagaatee jedhe yeroo hin qabnu haa iyyuu jechaa fi torbaan kanaa fi torbaan itti aanu torbaan kana amma koongiresiin akkuma beektanii impiichmentii irra jira. Torbaan itti aanu immoo oofa qabanii torbaan kaan immoo itti deebi'anii jechuudha. Sababaan amma deemuun dirqama ta'ee fi garaadha namni guyyaa 15 biraa eda'uu hin du'a malee hin jira jennee abdii hin qabnu. Kanaaf godhuu qabna. Ofiisonni koongiresii cufaadha. Maarchii 12 irraa jalqabee exactly maarchii 11 5 PM walgahii irra ture gaafsan yaani maarchii 11 5 PM irra jalqabeetiin we were the last people koongiresiitti dhaquuf akka nuun jedhanitti ofiisni cufaadha. Bakki banaa bakka State Departmentiidhaa achitti iyyina. Detailii eessarraa kaanaa kan jedhu kunniin martinuu over the weekend isiniif qophaa'ee jira.
ammaaf garuu kaa'aa beektanii namni isiniif mijjaahu kibxata kanarraa akka beektan isiniin jedha. Miidiyaa har'arraa jalqabnee filaayera irratti kalee editaa bullee filaayera eegaa jirra. Filaayerri kun yoo bahee jedhee wanna goonee jennaa jechuudha. Kan lammataa akkas bahe immoo haadha sagantaa qopheessinee zuumiin keenya banaadha. Akkuma agartanii as jalatti zuum linkii mi'aanillee akkamitti akka poost godhu isin hin beeku mee piin godhee jira actually. Piin zuumii kana fayyadama. Namaatu achirra taa'eetiin piin godhee jira gubbaarra jira jechuudha zuumii linkii sana. Wanni nu godhaa jirru ganama kanarraa jalqabneetiin oofisa bilbilaa jirra. Gaafii warra qabu deebisaa jirra. Akka waan qaamaa wal geenyeetitti wanna kana godhaa jirra. Kanaafiyyuu yoo dhugumaanii haalli biyya jirtu garaa isin nyaatte jette already community hedduudha. Akkuma isin jenne community 8 kaarbaa galgala wal geenne itti himnee jirra. Ijoollee lafa kaayanii ofii jiraati namatti murteessanii ofitti murteessaniitiin guyyatti sa'aa tokko telefoona bilbiluu imeelii ergaa jennee dubbannee jirra. Haala sana nama bira dabarreetti wanti nu godhaa jirru ijoollee onlaayinii irra kennee akkaataa isin itti bilbiltan akkaataa isin itti kabdan laayifii isin qarqaaraa jirra jechuudha. Zuumii san linkii fayyadamtanii zuumii amma piin godhe jechuudha peejii kiyya kanarratti online share godhee nama piin godhee jedhe kanarratti zuumii saniin seena warra Ameerikaatii fi kun especially warra biyya Yuuroopiitii fi miti Kanaadaa fi illee miti jechuudha. Information akka Kanaadaa, ka Yuuroopii, ka Awustiraaliyaa kanneen marayyuu keessa kennee jirra. Garuu amma laayinni keenya kan bana haatlaayinii akka haatlaawwannaa jechuun akkamitti ilaaltan si fakkaatu walgeettii jechuudha. Walgeettii dirree kana bannee jirra. Dirree kanarratti sa'aa takka daqiiqaa walakkaalee sa'aatii walakkaalee yoo ta'e kootaati achirra taa'an wajjin gaafii gaafadha. Oofisa kan bilbilaa yoo bilbile maal nuun jedha. Warra bilbile ammoo koollaagii godhaa jirra. Maal jechuudha koollaagiin keenya fakkeenyaaf namni 5 Minisootaa irraa yoo bilbilee jedhe namni 5 oofisa akkanaa bilbile jennee information koollaagii kaayaa jirra jechuudha. Koollaagii kaayaa jirra. Warroota koollaagii san print godhee community fidee community'n haa guutu jettanillee isinillee akkasitti godhuu hin dandeettanii. Ammaa fi wanni isin dubbachuu barbaade filaayera hanga baafnuufi eega du'een booda iyyuu hin dandeenyu. Eega du'een booda ammoo suni awwaalaaf boonnaa, suni ofiif boonna, suni ofiif dubbannaa hanga du'een keessa jirtu godhuu qabna jennee walgahii dheeraan booda murteessinee har'a ammoo guyyaa guutuu ta'e at least sa'a 4 fi laayina banneetiin akka telefoona kana zuumii kanarra teettaniitiin join gootanii telefoona bilbiltan waamicha isinii goona. Baay'inaaf bal'inaan ammoo miidiyaa adda addaa irratti hopefully adhaaf boru keessatti miidiyoota danda'amu mara keessatti bahaneetiin akka namni kenna dhufee jedhu waamicha isinii goona jenna. Dhiiroo jaalanneetii miti guyyaa gabaabaa kana keessattuu jiraattota naannoo DC, Maryland, New York, Boston warri achi jirtanii walitti dhaqqabsiisaa walitti himaa jedha. Seenaa akkasinitti hin taane namni kun waan nyaadhu jedhee jira argitanii jirtan dhageettanii jirtan. Miidiyaa irratti waan doktorri jaraa dubbatee jiru nutillee akkuma isin quba qabdan quba qabna jechuudha. Nama kana guyyaa 15 eega kan jedhu tasuma mataa keenya keessa jiru. Sagaleen keenya illee qoodamoon adda addaa illee kan jiru qabxii kana mararrayyuu yaannee itti mari'anneetiin seenaa nuti hin ta'in namni danda'u kan itti danda'u haa dhufu dhufiinsa guyyaa tokko qofa otoo hin ta'in continuously hiriira gooneetiin including hanga 25 illee kan jedhu 25 irratti illee dhufna. Hopefully achuma jirra kan jedhu yaada qabaa 25 irratti illee. So kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya maatii bakka qabdanitti hiriyaa bakka qabdanitti wanna kana himaa. Yoo isin mijaa'e harre hin ulfaatan hin beekaa yoo haalli isin mijaa'e jedhee make sure please akka itti hirmaatan nama Oromoo qofaa miti sabaaf sablammii biraallee affeeraa faranjiillee affeeraa gurraachallee affeeraa hunda biraa dhimma kanarratti kanuma isiniin jechuu fi galatoomaa sheer godhaa nan deebi'aa wanna hajaa guddaarra waan jiruufi as deebi'eetiin waan yaada keessan gaafii keessanillee hin deddeebisee jira. Ammaa fi murtima kana isin dhageessisuu fi galatooma.